ministeera ilmi atleetii dirree olompikii addunyaa gubbaatti ergaddessoo guddaan ija lolla'attee kan egaa deebiin ishee nama kolfaa taate. akkamittiin dhoksu addunyaa daawwate foon ilmaan oromoo garaadhaa mul'ate kan egaa kansaanii uummanni abaarsaa galgala baduudhaa ganama odeessa. himiif mee fayyoo koo akkatti mo'anii guddicha olompikii harka galfatanii kaadhumee fayyoo koo as ba'i duratti ayyaanni oromoos duukaa jiraate isa harka rukutuuf yoomuu gurra laatte adii Itoophiyaa jedhu yoomuma mil'atte yoomuma sidinqee waa'ee biyya isaanii atoo qabamteettaa dhiiga obbolaa keeni yoo duratti laaltuu bakka xumura kee samiitti sikaate walxaxe harki kee hin maraatee laataa maal ta'e gurbaan maalii dhanni kaachaa alkool kaasanii jettus abbaan garaa warri ofii beekne dirqamatti jirtaam atoo hin maraanne kan tuqetu beekaa waa gubaa ibiddaa nuti hubanneerraa ilmaan abbaa gadaa addunyaanis baree ergaa kee hubatee miidhama keessa kee haalaan qalbeeffatee xumura kee obsaan eeguuf murteeffate fiigichi raawwatus kaachuun maraatoonaa osoo fayyoon jiru akkamiin mukoofnaa raajii caaluu sitti yoo daawwanna alaabaa jalatti akkamiin ol kaafnaa. akkas malee dhiiroo hin fuudhiin harkaatii alaabaa diina kee alaabaa jalatti akkamittiin baatta sababa maaliiti maaf of xureessitaa maaf raqaan dhiqattaa dhiisii bira darbe akkamittiin baatta kan dhiigi danuudhaa itti dhangala'e kan lafeen lammii kee cabeetti boba'e osoo qabduu dhiiroo alaabaa bareedaa mootees leenca kiyyaa ga'eetti baroodda hin baatiin singitu hin fuudhiin harkaatii alaabaa warra gumaa tuffadhu harkatti habaatu lubbuun kee kan keenya jalatti ol kaasii harka kee nagaanu gaafadhu guyyaa dhaloota kee har'a kabajadhu. miidiyaan addunyaa kunoo simarsitee fayyoo koo himuuf isa sila goote diddaa garbummaadhaaf falmii geggeessite akka mootu silas shakkii hin qabaniin ergaa keeniin fayyoo raajamuun isaanii uffadhu alaabaa isa dhugaa kan gidduun magarsuu irraaf jalli dhiigaa isa odaa qabu odaa hundee tokko abbaa bakkalchaasan kan nu baasu rakkoo isa badhaasni kee isa kan sigitu leenci qee gumaa garaaf hin dhaabbatu haa faarsu addunyaan waa'ee kee haa dubbatu galanni kee fayyoo bilisummaa taatu. dirqamni lammummaa gochi inni boonsaa hiriyoota keef kana ta'uu isaa oromoo wal ta'ee harka wal qabatee diina isaa kuffisuuf tokkummaan falmatee yemmuu waliifiyyuu hundi bakka jiru atileetonni keenya meessuma jiru yemmutti jannutti walii isaa wal dhaalle as ba'een fayyoon koo hunda ishee awwaalee didee didaa jechaa booree guduunfatee qilleensa biyyormaa xiiqiin injifatee kunootte gaadhiirri sanyiin abbaa isaatii haala keessa jiru nuu hime hundatti qabsoo caaluu seenaan dalagame fayyoo koo sabni kee gammachuu siidhaame seenaan atileetotaa sumaan galmeeffame galati kee ta'uu fayya bilisummaa dhiyoottis cabsina harqoota garbummaa. ni moonaa hin shakkinaa. Akkuma uummata kiyyaa uummanni Ameerikaa nagaa jaalatu. Kana malees faayidaa bilisummaa dimokiraasii mirga alaamaa ni beeku. Nam sadiniyaa mani sadi maaliif yaaman goota lolaaf yaamani gaafa roorroof yaamani nuyina maaliif yaaman jagna gaaro taraase haariitu mana baase goota diina dachaase kana gaazii harcaase adam diimaa yoo faarse akka jalloo baaburaa kana garaawwaa muraa gooticha roorroo didee isa kuffisee kufu galataaticha sabaaf ta'uu riqicha hayyuu murtiif yaa
yaamani gaafa heeraaf yaamani wallaalamaaf yaamani fiigutni yaamani olompikiif yaamani gantuu maaliif yaamani goota sabaaf dhaabbatu jagna sabaaf dhaabbatu bara baraan faansa gara gara yaamani laga laga yaamani dheeratus gabaabbatus ilma abbaa yaamani saba koo yaa Oromoo gaafa roorroon nammatte nuufsi walii yaamani aannan bulee qammanaa jiraa dubbii naamma jennoon kee sirrii murannoon kee haqa Oromoo boonsitee nutti goote maka Oromoo boonsitee nutti goote maka dubbuufne diinaaf gamoo ol ijaaruu rakkoo saba keente addunyaa nabalu rakkoo saba keente addunyaa nabalu ati goota keenya gammachiifte saba keenya dachaan jifattee Oromootaaf sabda seenaa jabaa goota yesin goota keenya gammachiifta saba keenya dachaan jifattaan Oromootaaf sabdu seenaa jabaa isin goota faayisaan kunoo hin dandeenye saba kan saalumu ijaalaalu addunyaa tirsee warra tattaafattu dhugaalu eebbisaan kunoo hin dandeenye saba kan saalumu ijaalaalu addunyaa tirsee warra tattaafattu dhugaalu uumee walaabuuti duraan keenya tokko inni koo keessanii kan keessaanis kan jedha faayisanii harkasaa ol qabee morbii Oromoota addunyaaf lallabee qeerroo ilma sabaa wayyaanee salphifte goota diinaaf summii wagaroorroo yaa faayisaa leellisaa lafa dhiiraa namne jarreen kaanoo maatu yaa faayisaa leellisaa lafa dhiiraa namne jarreen kaanoo maatu yaa faayisaa leellisaa wayyaanee salphifte jamma maarii orrayuuti yaa faayisaa leellisaa wayyaanee salphifte jamma maarii orrayuuti irraan binnu ittillee gurgurru ajjeefnee baafannaa alagaa hidhaanne irraan binnu ittillee gurgurru ajjeefnee baafannaa alagaa hidhaanne jallisuu dadhabne addunyaa na arguuf harka keenya ol qabnu addunyaa na arguuf harka keenya ol qabnu qofaasaan gammadu faayisaan ni jibbee diina keenya wajjin tumuun feene jibbe diina keenya wajjin tumuun feene jibbe nuti hin baannu asxaa diina kan dabku nuyi namni diina gandaa fiignee rasaasan binnu ijaan laala osoo cibbuu arginu ayyuuf beekaan sabaan birmatee alaaf keessaan iyyee addunyaatti mate nutis qooda qabna akka sabaatti gonna jeesee du'aa mirga saate adam diimaas kunoo hin dandeenye saba
saba kan saalumu ijaalale Ajjeese du'e warra tarkaanfatu dhugaale Adam diimaa kunoo Hin dandeenye saba kan saalumu ijaalale Ajjeese du'e warra tarkaanfatu dhugaale Ajii guyyee duulaa maanguddoo fi hayyuu Gootamee kan jira kan sabaa kokkenne Maanguddoo sabasaa jecha laatee lubbuu dhugaa keef kan duute kan goone cubbuu dinnukaan suuf jedhee sagalee uummataa hajii guyyee duulaa ati wareegamtuu seenaatti yaadata jira goon Oromoo maatee baafata. Ya falmata bikila dira charu jira Ya falmata bikila dira charu jira Ya abbaba bikila bayesena unjere Ya abbaba bikila bayesena unjere Ya galata iticha wayane urkutte remfashi galati Ya galata iticha wayane urkutte remfashi galati Ya abbaba bikila dira chalu jira Ya abbaba bikila dira chalu jira Ya faisa lelisa la fadira namne jarengano masiyatan Ya faisa lelisa la fadira namne jarengano masiyatan Ya falmata tujira dira chalu jira Ya falmata tujira dira chalu jira dira chalu Akkuma uummata kiyya uummanni Ameerikaa nagaa jaalata. Kana malees faayidaa bilisummaa dimokiraasii mirga alaamaa ni beeka. Nam sadiniya mani sadi maali biya mani Goota lolaa biya mani gaafarooroo biya mani luyna maali biya mani Jagna gaaro taraase haariitu mana baase Goota diina dachaase kana gaazii harcaase Adam diimaa yoo faarse Akka jalloo baaburaa kana garaawwaa muraa Gooticha roorroo didee isa kuffisee kufuu Galataaticha sabaaf ta'uu riqicha Hayyuu murtiif yaamanii gaafa heeraaf yaamanii wallaalaamaaf yaamanii Kamtii gusni yaamanii Akka heerri mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa keeyyatni 62 keeyyata xiqqaajaa jedhutti manni maree federeeshinii waldhabdeen yoo naannolee lama jidduutti mudate hiikuuf furmaata barbaada. Haaluma kanaan walitti bu'iinsa gandoota baadiyyaa godina Harargee Bahaa Aanaa Qumbii fi magaalaa Guddawaanitti magaalaa Minootti mudate furuuf bara 1997 riifarandamiin geggeeffame. Baay'ee isaanis Oromiyaan injifate. Wanti yeroos ministeera dhimmoota federaalaa fi horsee bulaan raawwatamuu qabu garuu osoo hin raawwatamiin hafee daangaa bulchiinsaa gandoota naannolee lamaan jidduutti sararuudha. Wayita daangaa bulchiinsaa naannolee lamaan jidduutti sararuuf sochiin eegalamuudha kan walitti bu'iinsi mudatee badiin lubbuu namaa fi qabeenyarra dhaqqabe.
Finfinneerraa naannoo kiiloomeetira 800 fagaannee godina Harargee Bahaa magaalaa guddoo godinitti Hararirraa immoo naannoo kiiloomeetira 250 fagaannee Miinoo keessatti argamna. Magaalaan Miinoo magaalaa guddoo aanaa Qumbiiti. Magaalaa guddoo aanaa Qumbii taatus magaalittiin garuu yeroo ammaa kana walitti bu'iinsa sababa daangaatiin yeroo garaagaraa mudateen sadarkaan magaalittiin irra jirtu sadarkaa magaalaa aanaa nama dandeessisu miti. Yeroo ammaa kana gandoota riifarandamiin naannoon Oromiyaa injifatee 6 humnoota Soomaaliin qabameera. Kan ganda torbaffaa magaalaa Minoo gariin qabachuun magaalittiirraa kiiloomeetira 2 qofa fagaatanii argamu. Jiraatonni aanaa Qumbii nuti hawaasa Soomaalee Itoophiyaa faana nagaan jiraataa turreem ammas dhimma walitti nu buusuu hin qabnu garuu dhiibbaa qaama biraatu duuba isaanii jira jedhu. Gaafa walitti buunee nama walirraa jeefnus teenyee gaaddisa fixannee araaramnee gumaa waliin kennine addaan jiraanna walirraa fuunaa nuuf isaan bishaan tokko dhuunna bishaan irratti waliin lol. Lafti qabames lafa Oromoon hakaakuu habaabuun irratti wal horedha jedhu manguddoonni aanichaa. Kan ta'ee erga riifarandamiin irratti geggeeffamee nutumti warri abbaa qe'ee injifanne jedhan. Gaafa dhalanne chumatti itti dhalan lafa teenya karaa hagoodhaa ilaa kuunoo waldaa ereedii fi waabe'ee hanga ga'utti wiixxuu hanga ga'utti. Ereediin nu daangeessa laga gamatti burqaa hamarooti Soomaliin artiyaas lafa Oromooti. Nagaa dhabaatu kan facaafanne muranuu nu kutee kan tiifetu ilmannuu nu kutee mana barumsaa yaadii keessatti bal'inaan harkannee itti faayida'uu dhabne. Halkanii guyyaan xiyyitii misoomni keenya afaan qawwee taa'e dhuma teenya ta'e ganda namaan dhaynu ganduma keenyatti lafa namaan dhaynu lafuma teenyatti. Referendamiidhaan itti haardii darbinee mo'annee jechuudha. Eega mo'annee booda uummattoonni ollaa keenyaa kan Soomaloota afaan qawwee jijjiiranii jechuudha. Karaa referendamii dhiisanii afaan qawweetiin injifannaa jedhanii afaan qawweetiin mo'annaa jedhanii kan referendamiidhaan mo'anne deebanii gara afaan qawwee jijjiiranii dhukaasa nurra banan jechuudha. Naannoo Soomaalillee waan kuma nu qabnu federaala kanutti jiru. Kan nama kanaas dhabamsiisutti jiru federaala. Anamma yeroo jalqabaa jechuudha bara 2005 gaafa dura nurratti gaafa magaalaa tana keessaa gubanii dura nu baasan abbaa qabeenyaatiin ture kan magaalaa tanaa. Asiin jira bakka tana qubadheetiin mana hulaa 12 as keessa ijaaree jira. Ka qorqorroo as keessa. Hulaa 12 san keessa qabeenya waan hin qabu kamiliyeena meeqaan lakkaa'amu. Huccuu takkaan malee keessa deema. Kan federaala asiin jirre irraa nutti dhawan beekan. Federaala isuma as taa'u dhukaasa nutti dhawaniituma qabeenya keenyas isuma as taa'u saammatan. Isa duubatti waan saamamne hin qabnu. Inni waan jiraachuu dhabe hin qabu. Osoo inni jiruus biratti saamamu. Galgala yoo natti dhiite halkan guutuu osoo hin rafneen bulaa jechuun jala qaqqabachaa ijoollee. Liyyuu poolis jedhaniiti waraana akka makalaqaa ol luumni dandeettii barnoota qabu. Nurra bobbaasanii qawwee guddaa bireenii meeqa qabu. Nurra bobbaasanii kanaan nu cabsu jiran. Kanaafuu iddoo federaalli taa'ee kana laalutti magaalaa dhufanii dhawanii meeshaa qabeenya keessaa fe'atanii dukkaana suuqii namaa hunda cabsanii nama chiggatanii jechuudha. Dhalaa keenyatti gudeedanii tarkaanfii akkasiitiin biyyarraa nu haasaa jirti jechuudha. Lubbuu namaa fi qabeenyarra miidhaa gaheef abbaan ka'umsa rakkoo kanaaf sababa ta'ee itti gaafatamuu qaba kan jedhan jiraattonni. Kana booddee dararama keessaa baanee gurri keenya sagalee rasaasaa osoo hin taane tolaa dhaga'uuf fedha jedhaniiru. Mootummaan rakkoo kana akka furuufis waamicha dhiyeessaniiru. Amma furmaanni mootummaan rakkoo uummataa hiiku taanaan mirgi sabaa fi sablammoota hundaa walqixa taanaan Itoophiyaa yoo naannoo Oromiyaa beekte furmaanni kun akka ittiin haa godhamuun barbaadaa jechuudha. Akka mataa kiyya cinqameetiin ani dubartiidha. Sammuun na jeeqamee jira jechuudha. Halkan hirriiban qabu rasaasumaan mataa keessaa na dhawama yeroo inni ciisa jee. Maatii kana halkaniif moggaan barbaadaa fule. Daangaan halkanii guyyaa mootummaan dhaabbatee nurraa sararee nagaya harkachuudha nuti kan barbaadnu. Nagaya wanni nuti barbaadnu. Arraas boruus yoo dhaabni keenya kan jiru ta'e yoo Oromiyaan keenya tajirtu taate. Akka daangaan keenya kun dadhabbitti akka nuti raa'u daangaa keenya nu saranii waraanni mootummaadhaa qubatee nagaya tasgabbaa'aa harkachuudha barbaadan. Dubbiin ka'umsaa rakkoo daangaa akka namoota tokko tokkoon odeeffamee bishaanii fi margaan kan waliin qabannes akka ta'e dubbataniiru. Walitti bu'iinsi kun gosa Oromoo Anniyyaa fi Oboo waliin kan waliin qabanne akka ta'es jiraattonni kunneen dhugoomaniiru. Nutis wayita dhimma kana gabaasuuf garasitti malletti sababa humnoota hidhataniin qabamee jiruuf bakka daangaa bulchiinsaa naannolee lamaanii sararuuf malutti dhaqnee ilaaluu hin dandeenye. Haa ta'u malee dhugaan hubanne garuu humnaan Somaalee Itoophiyaa daangaa Oromiyaa
akka silaa magaalaa Minoorraa kiiloomeetira 39 fagaatee argamurraa kiiloomeetira 37 gara naannoo Oromiyaatti dhufanii magaalaa Minoorraa kiiloomeetira 2 irratti argamu isaaniiti. Misoomawwan bu'uuraa mootummaan naannoo Oromiyaa ijaarerraas jiraattonni lubbuu isaaniif jecha dheessanii hubanneerra. Waajjiraaleen mootummaa aanaa Qumbii waraana yeroo garaagaraatiin rasaasaan uurrataniiru. Hojjettoonni yeroos lubbuu isaanii baraaranis hojii isaanii dhiisanii deeman waraqaa waamichaa maxxanfameef agarreerra. Bulchaan aanaa Qumbii obbo Farjaa Boggaalam hojjettoonni mootummaa seektara garaagaraa 94 tasgabbii dhabuu aanichaan hojii isaanii gadi dhiisanii deemuu dubbataniiru. Walitti bu'insichaan lubbuun namoota hedduu darbuu fi qabeenyi birrii miiliyoona 42tti tilmaamamuu saamamuus nutti himaniiru. Miidhaa walitti bu'insa daangaan mudate kan aanaa Qumbii bal'inaan ilaalle malee aanaalee godina Harargee Bahaa 8 naannoo Somaalii Itoophiyaa Jinsa godina Harargee Bahaa obbo Naasir Abdii jedhanitti kallattiin mootummaan naannolee lamaanii fi federaalaa kaa'aniin maaliif hooggansi yoom mari'achuun furuu dadhabe jennee bulchaa godina Harargee Bahaa obbo Malaakuu Faantaa gaafanne. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin qophaa'ummaan ni jira. Gama siinillee uummata bira qophaa'ummaan ni jira. Uummata bira qophaa'ummaan ni jira. Hangama kootiin kanan ilaalu mootummaan naannoo shanii yookaan mootummaan naannoo Somaalee rakkoo kana karaa nagaatiin hiikuuf qophaa'ummaa yoo qabaate dhimmi kun yeroo gabaabaa keessatti xumura kan argatu ta'a jechuudha. Magaalaa guddoo aanaa Qumbii Minoo walitti bu'insaan barbadooftee deebisanii misoomsuuf hojiin eegalamuus obbo Malaakuun eeraniiru. Maaliif riifarandamiin bara 1997 geggeeffame firiinsaas beekamee sagalee hawaasaa kabachiisuun dadhabame gaaffii jedhuuf deebii barbaacha ministeera dhimmoota federaalaa fi horsee bulaa obbo Kaasaa Takla Birhaan bira dhaqne harkifachuu keenyaaf sababni jedhan obbo Kaasaan. በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ንጹሃን ዜጎች ተጎድተዋል። ይህ መሆን አልነበረበትም። karaa nama gaddisiisuun lammiileen nagaa midhamanii jiru kun ta'uu hin qabu ture. Nuuf ummata keenya lachirrattuu waan raawwatamuu hin qabne rakkoo kana furuuf harkifachuun turee jira. Inni biroo haalli biyyattii keessatti uumamee ture dhimma kanaaf haala mijeessee jira. Hojii hedduutu ture. Hooggansi dhimma kana qofa qabatee hiikuuf yeroo qabaatee akka hin hiikneef rakkoon turee jira. Gama keenyanis isaan argannee dhimmicha hiikuudhaaf harkifannaan mudatee jira. Gandoota riifarandamiin itti geggeeffame 422 keessaa kan madda walitti bu'insaa ta'an gandoota 147 kanneenis murteen riifarandamii akka hojiirra oolu mootummaan naannolee Oromiyaa fi Sumaalee Itoophiyaa barfatus walii galanii jiru. Pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa rakkoo kanaan badiin baay'ee erga ga'ee booda ta'us haqa jirurratti hundaa'uun waliigalteerra gahameera. Sagaleen hawaasaa riifarandamiin adda baasee hojiirra oola jedhanii jiru. Walitti bu'iinsi kun yeroodhaan fala argachuu waan dhabeef sana keessatti lubbuun namoota keenya hedduu darbee jira. Akkasumas qabeenyi guddaan manca'ee jira. Sanaaf gadda guddaa natti dhagahame ibsaa. Waliigaltee ammaa kanarratti mootummaan lamman yeroo waliigalu tokkoffaa kanaan dura murtii referendamiidhaan murtaa'e sana akka inni hojiirra oolu. Inni guddaan referendamiin sun akka inni hojiirra oolu yommuu ta'u. Pireezidantiin mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaa This is a demonstration of Wirecast. Aya Studio. Enugi facasa male Nasobde nasosobu Fatile ada kabda Ano siratu bare Uda sinufi malu
Samnuramo galana galani ya enjitu Aje chane salfetu Ijolen Oromia keran saroro didu Keran saroro didu Keran saroro didu Ulultu mana basa Lenki mani dakala Utatan ala bula Halbecho mafkarani dibi nama murah Sebagai sente jadi gadin kanggara male Kamakaf bakkan kabdu Ukanaf lammi gurgura Akanaf nu gurgura Akanaf nu gurgura Barayu ye nol galte Yartun nama dorsisa Keetin urorisa Mahudalti alagan Hada yesa bochisa Samte samsi subarte Hinnabduwaan harkake Isumafta bodensa Asumafta bonisa Harkan kennin dinatti ajjeesidu imana Abba ajjeese Ilmoo jiraate dirsuuf Garaa laafuu nuufafa Laafnu garaa dhiira booree baafatu Maqaa lammiin naadatu Garaa maaliin arrafa Garaa maaliin arrafa Ilmoon bofaa Bofumaa Si harkaa nyaattu sormumaa Summii keessa facaase Saba ku addaan baasee nutu beekanne kunoo gocha duguggaa sanyii dhaalootaa kutu nurratti raawwachuu fi mudhii jabeeffatanii falmachuu qofa falli Gobi gobi Sodatini Urri gara mulata irratti leenja kalaina Guffisotu nufala Kaweshin sodatini Urri gara mulata irratti leenja kalaina Guffisotu nufala Barri barana kun akkami si ta'uu dide kiyyoona jidhate akka garaan nu tokko taane agarre. Barri barana kun akkami si ta'uu dide kiyyoona jidhate akka garaan nu tokko taane agarre. Yaa warra malkaarra gamana yaa warra tulluurra gamasi muka qilxuuti kan garbiitti magarte. Barri barana kun akkami si ta'uu dide kiyyoona jidhate akka garaan nu tokko taane agarre. Barri barana kun akkami si ta'uu dide kiyyoona jidhate akka garaan nu tokko taane agarre. Asii mala mali achiis mala mali
biqiluu har'as bilooni bubbisa. Maali malli waatu dhibe maali malli. Silaas bara cubbuu kijibaa balballi banaa keenya guyyaatu dukkanaara kan eenyutti mannaa. Maali malli waatu dhibe maali malli. Dhufuuf jira guyyaa walabummaa gochi badii boruu dhibaa fuuldura keenyatu ifaa akkuma goobana ji'a. Maali malli waatu dhibe maali malli. Nutu nama tumnu nutu kaniiroo rifamnee nuti mbuluu wajjimne baafamna gumaa hin badu diini qulqulluu. Maali malli waatu dhibe maali malli. Maali malli waatu dhibe maali malli. Maali malli waatu dhibe maali malli. Abbaan biyyaa nuyi shakkiin qabu kadhattuu galtuu waliin madaallu. Lammii koo akeekatu loluu qofa furmaan hin jiru beekatu. Si darbee dhugaa qabna si nyaachifne garaa sitti hin jabaannu. Lammii koo akeekatu loluu qofa furmaan hin jiru beekatu. Aduu bara dhibbaa jira kanaaf illee dhaloonni kutatee wajjin hiriire. Lammii koo akeekatu loluu qofa furmaan hin jiru beekatu. Daandii haqaa qabanne haaloluu addaan faca'uu keenyatu nu miidhe. Lammii koo akeekatu loluu qofa furmaan hin jiru beekatu. Lammii koo akeekatu loluu qofa furmaan hin jiru beekatu. Tole tole. Lammii koo akeekatu loluu qofa furmaan hin jiru beekatu. Aya Studio. Aya Studio. This is a demonstration of Wirecast.